Hello, hordoftoonni Facebook kiyyaa akkam nagaa qabdu alaamanaan saanamaan har'a akkamitti onlaayina hojjannee qarshii argachuu dandeenyu fakkeenyaaf yuutuubii irraa, feesbuukii irraa, teelegiraama, snaapshaatii fi weebsaayitii appilikeeshinii adda addaa irraa akkamitti akka hojjannee mallaqa argachuu dandeenyu yaada wal jijjiirannaa na hordofaa. Akkasumas maamiltoonni haaraan yuutuubii kana sabiskiraayib godhaa. Yoo yuutuubii kana sabiskiraayib gootan viidiyoo lammaffaa yuutuubii, feesbuukaa, teelegiraamaa, snaapshaatii, weebsaayitii, appilikeeshinii adda addaa kan akka saayinaap goonu, akkamitti akka saayinaap yookaan riijistar waliin goonu, akkamitti akka hojjannee mallaqa argachuu dandeenyu hundaa achirraa barachuu dandeettu. Viidiyoo kana sabiskiraayib godhaa. Galatooma.